Ijoolleen baay'een jechuudha hordoftoota kiyyaa siimboo maa harka bitaatiin nyaatti siimboo maa harka bitaatiin dhugda sillee barreessinee jirratti garuu ammallee viidiyoo kaleessaatirree harka bitaatiin dhugaa jirta nyaataa jirta jettee ijoolleen keessaa natti barreessite hedduudha. Hundumaafuu egaa nama miidiyaa tokko fayyadamu erga ta'e waan hundaa ibsuun dirqama kiyya fudhachuullee dirqama kiyya isinitti mul'ataa jiraami amma yoo keessanitti harka bitaatiin nyaate kanammoo kan isin hubachuu dandeettan waan tokko qofa gizee gootan eegas bitamu mirga jedhu addaan baafachuu dandeettani waan sanillee gara dhumaatti isinitti hima akkasumas chaanala kan kee gizee sarchii goonu YouTube irratti nu hin warri jettan jechuudha chaanala haarawaa san maal gootan fakkeenyaaf amma siimbootuu biyoo sarchii godhuu barbaadan akkuma dura argitan san YouTube irra seentanii qubee akkana barreessitanii siimbootuu jetanii sarchi gootan saniin booda akkana isinii baakuna tokko farratti baay'ee jechuudha saniin booda piroofaayilii gadhuxxanii barreeffama home video short live plister isinii baasa kun kamataa gubbaa kana jechuudha kanneen keessaa viidiyoo gadhuxxan kun viidiyoon akkana tartaa'ee ol isinii baa jechuudha kana keessaa olooftanii ka barbaadan gadhuxxanii ilaaltan isinii galaame hordoftoota kiyya fakkeenya kana kan isinii fudheef chaanaalli zamuu onlaayin jedhu sun hin bawurri jettan YouTube irra seentanii zamuu onlaayin shopping jettanii yoo baxxan isinii bahaa tarii haaraa waan ta'eef bawullee dhabuu danda'a liinkii isaa kun waan azala isiniif kaa'ee yeroo baay'ee sheerillee waan godhuuf achirra subscribe gootan egaa gara koomentii keessanii deebina jechuudha salaamtallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jirra jirtu akkam waltan fayyaa keessanii dalagaa afiyaan akkam ture isiniin jira obboleeyyan kiyya alaamanni isaa namni keessan na bira bareedolla alhamdulillah dhiqqoo biizii ta'e malee egaa isinis isin birallee bareeda ta'e abdiin qabaa itti aansuun kaa koomentii keessa ilaalaa jirtanii miti gizee tokko tokko rabbii jedhettanii namatti warri barreessitan jechuudha dhiqqoo isinii ulfaata fakkeenyaaf wanta ani deebisuu hin dandeenye osoo ta'e ati rabbii jedhe jettee niyyaanatti cabuu hin qabdu jechuudha. Hundumaafuu waa'ee furdinaa kanarratti viidiyoon furdinaan hojjedhu hedduu laallama dhugaa dubbachuuf isinitti agarsiisa fakkeenyaaf viidiyoo guyyaa jalqaba hojjedhe tokko kun amma torbee lama dura hojjedhe na fakkaatu dunguruu baadhee qoy barreeffama isaa jalatti illee ni mul'isa waan ta'eef nama 6,800 ilaale kunoo 2 week ago jedha torbee lama dura jedha barreeffama yoo laaltan isin argitanii nama 6,800 ilaale barreeffama san keessatti koomentii hedduutu jira wanti ana viidiyoo kana qabadhee dhufeef koomentii qofa dubbisuuf osoo hin taane namoonni baay'een harka bitaatiin maa fayyadamtu warri jettan normaali namni gizee tokko tokko uumama fayyadamu ni jira garuu an harka mirgaatiin fayyadamu uummata qashtii sababbiin harka bitaa ta'ee isinitti mul'atuuf waan an viidiyoo irratti waraabee fi fakkeenyaaf amma laala wallaahi nuu furdachuu waan hin goone hin jiru damma sanillee fayyadamee mee waanuma godhu wallaalee kana namni mokkora walla dammi amani nama furdisa namni baay'een nama furdisa jedheetini fayyadamaa jira namni hedduuni namoonni furdachuu barbaadan yaalaa baay'istanii yeroo hunda isa fayyadamu ka wanta tokko itti fufiinsanii bitanii fayyadamuu irraa waan biraa fayyadamuun bareedaadha juusii uumama akkasumallee moot namoonni baay'een immoo kaarotiif loomiin walitti qal'ii borcii balleessuu keessatti hojjetaa miti akkamitti furdina irratti fidee urnaan jettan akkaataa itti fayyadama keessaniitii fi waan walitti isin maxxaniintu murteessaadha walumaa galatti namoonni borcii narraa balleessuu waan danda'u naa himi jedhanii naa barreessan hedduudha. Isinillee warri fayyadamtanii tiniin beektan waan tokko fayyadamtanii borcii isinirraa balleesse koomentii jalatti walii deebisuu dandeettanii egaa nuti amanan fakkeenyaaf hojii kanarratti biizii waan ta'eef koomentii kana darbee yeroo ture arguu danda'a. Yeroo masanitti koomentii qofa taa'ee ilaalu viidiyoo gadhiisee nan hojii biraa orderii fudhachuu jira sangalmeessuu jira meeshaalee namaaf gatii himuu jira waa hedduu jira jechuudha koomentii tasa ilaala koomentii kana garuu argee lubbuu rabbii jedhee bira hin darbini ani immoo borcii garmalee qaba takka na salfadha dhugumamee akkam yoo godhe narraa bada ani borcii malees furdina hin qabu akkamiin narraa bada maaloo jettee rabbii jedhe jettee na barreessite ani borcii viidiyoo haga beekurraa viidiyoo hojjedhee gadhiisee jira akkamitti borcii akka ofirraa balleessitan ganama zinjibila qullubbii adii loomii danfisuudhaan garaa qullatti dhugaa isiniin jedhetti tana yoo isiniin jedhu namoonni coggaarraan keessan yookaan garaachi keessan hin dandeenye akkaataa namaatiin garaagarummaa qaba namni tokko coggaarraan isaa zinjibila nama hedduuf hin ta'u zinjibilli garuu bifa shaayitiin gootanii walitti danfistanii waan sadiin san dhuguu dandeettanii akkasumas cuunfaa kaarotiitii fi loomillee dhuguu dandeettanii akkasumallee kun waan mallee kunis nama biraati waa'ee borcii irratti isinii himaa jira isinillee waan beektan holii barreessa shaayii magariisa danfistanii sukkaara osoo ittiin goyin gogame isaa akkanuma danfistanii ganama garaa qullattillee dhuguu dandeettanii zinjibila fi loomillee fayyadamuu dandeettanii akkasumas cuunfaa loomiitii fi zinjibila walitti danfistanii wantoota kanneen beekan kan irraa beeku kanneen akkasumas ispoortii tokko tokkollee hojjedhaa kan borcii balleessuuf isin tajaajilu bishaan illee sirriitti dhugaa egaa kana
fayyadamaan isin jaa warri beektanii immoo barreessaa fi akkasumas itti dabaraan mallee wanna qabadheen dhufe amma gizee waan nyaataa jira fakkeenyaaf kunoo dhugaa jira isinitti kan mul'atu akkana zooreeti viidiyoon jechuudha gizee ani horaabu harka bitaatiin nyaadhe san isiniin galu ammas isinitti illee himaa oole akkam gootan salphamatti warri koomentii barreessanii gara keessaatiin dhuftanii afaanatti dheerattan video ufuraaba waa nyaataatiin bakka kamuu jiraadha fakkeenyaaf amma akkanatti nyaata ufuraabe isinillee akkanatti ufuraabaatiniin bilbila keessatti uflaalaa deebi'a akkam akka ta'u jechuudha kanaafu ani harka bitaatiin nyaataa jira harka mirgaatiin nyaataa jira harka mirgaatiin fayyadamaani harka bitaatiin waa takka jedheen danda'u harka mirgaatiin nyaataa jira garuu gizee viidiyoon bitti godhamee as garagala viidiyoo gizee waraabdu as zoora jechuudha kana ta'uuf namni mee akkas jettanii nyaataa zabdan isinuu uftaa zabdam deebitanii maal jedhamu osoo barreessuu fi baadheettanii jechuudha maal gootanii gabaabumatti viidiyoo ufuraabdan akka bilbila ufoo keettanii waan nyaata ufuraabdanii saniin booda viidiyoo san keessatti uflaalaa isinin jaa yoo sanni argattan deebiisa malee an harka bitaatiin fayyadamne harka mirgaatiin fayyadamaa kun waan rakkoo qabu miti garuu maaliif ka namni niyyaa kanatti baduu hin barbaadu akkasumallee bakka namni tokko waan tokko dhagahuu barbaade yoo si gaafate deebiin dirqama jechuudha kanaaf isinii haa galluun isin jaa akkasitti viidiyoo ufuraabaa uflaalaa malee akkanatti isiniin galu bitaa isiniif fakkaatan ammas garagallee gizee viidiyoo irra argitan bitaa waan fayyadamu isiniif fakkaata ammallee kun borcii balleessuuf yookaan kan mudhii gadi nama furdisuuf himi furdina yoo barbaadan juusii garagaraa fayyadamaa ajjaa fayyadamaa ootisii karaalee garagaraatiin qixxaa godhuudhaan juusiidhaan akkasumas muuzii wajjin godhaa fayyadamaa furdina yoo barbaadan furdinni garmalee hagas mara bu'aan qabu isiniin jeetii jira warri borcii jettan immoo wantoota nama isiniin jedhe kana fayyadamaa cuunfaa loomiitii fi zinjibila walitti danfisuun shaayii magariisa ganama garaa duwwaatti dhuguudhaan fakkeenyaaf bishaan ho'aa loomii xabitti gootanii ganama cuunfaa itti cuunfitanii jechuudha garaa qullatti dhuguu dandeettanii ispoortii garagarallee sochiin qaamallee barbaachisaadha cisni kan nyaannu yoo ta'e kan guruun sochoonu yoo ta'e garama keenya keessatti ol ta'a jechuudha nyaannu san socho'uu qabna fuuraan nu keessaa bahuu qabu nu nyaannu suni nyaataaf dhugaatii nu nyaannu caalaa ifaajuu qabna jechuudha wanni nu nyaanne foon nu dhunne sun yoo ifaajnee yoo fuurreetiin hin jenne karaa fuuraatiin nu keessaa baya yoo gammalee kan nyaannu walumaa galatti wanni nyaannu foon dhunnu sun sochii keenya yoo kan caalu ta'e gaarii miti wanni nu nyaannu foon dhunnu sun isa san caaluu qaba jechuudha hojiin keenya sochiin keenya akkaataa nuti sochoonu jechuudha sochii isin jedhu ispoortii fiiguu osoo hin taane mana keessaa manatti waan garagaraa hojjetu bakka takka taa'aa ooluu miti jechuudha walumaa galatti taa'umsis dhaabataa oolullee taa'allee ooluun dhukkuba kaleefillee nama saaxila kanaaf osoo of hin miidhin ispoortii jiddugala wanti tokko tokko hojjechuun barbaachisaadha namoonni hojiillee mana keessanii hin qabne yoo taatan fakkeenya mana baay'ee nama hojjechuu qaxarata garuu akkasitti taa'aa ooluun gaarii miti jechuudha fayyaa namaatiif kalee kennaaf waa hedduuf gaarii miti furdina garmaleetiif illee nu saaxila furdinni garmalee furdina keessa osoo ilaaltanii waa hedduu dhibee hedduu jira kanaaf furdina hin barbaadinaan isin jaa haga tokko mootu yoo xiqqoo isii baqa nama jiddu galeessa ta'uu barbaadan juusiiwwan garagaraa fayyadama namni immoo garmalee qal'adha jettan dammayamanii sayyaaluu dandeettanii dammayamanii eessaa arganna viidiyoon kaleessa gadhiisa irratti na biran jira jedhe viidiyoo gadhiisa namni immoo eessaa arganna jedhe na barreessa dhugaa dubbachuuf viidiyoon dhageeffatan fakkaate biyya keessoo jiraattan bakka kamuu isinii ergaa dammayamanii na biratti argachuu dandeettan jechuudha hordoftoota kiyya egaa viidiyoon kiyya kaarraa kanumaan raawwateeti jira hundi keessan laayik sheer gochuu hin dagatina koomentii kan agartanii kareef isinii dubbisan jechuudha na bira hin darbinii borcii waan balleessoonni dhumarra kanatti isinii dhiiseef namoonni borcii keessaa waan tokko fayyadamtanii dhugaadhaan isinirraa balleessa isinillee barreessaa fi nama kanaa jechuudha itti fayyadamu ani kabee gurraa viidiyoolee hojjedheeti jira qullubbii adii zinjibila shunkurtii waan sadiin kana walitti danfisuudhaan ganama garaa duwwaatti dhugaa kana yoo isin jiru namoonni coggarraa keessaniif isin hin taane ofirraa dhiisuu dandeettan sadiin keessaa waan isin hin taane garuu sadiinuu amala gubaa qaba waan ta'eef qullubbiin adillee zinjibilillee loomillee namni coggarraa dhukkubsattan itti fayyadamina namni immoo coggarraan keessan homaa rakkoo hin qabne itti fayyadamuu dandeettanii yoo zinjibila kan jibbitan ta'e immoo qullubbii adii fi loomii waliin gootanii dhuguu dandeettan yoo barbaadan waliin danfistan daqiiqaa 5 yoo barbaadan immoo bishaan ho'aatti waliin mattanii dhuguu dandeettanii ganama immoo bishaan ho'aa fi loomii cuunfaa loomii yoo fayyadamtan waa hedduuf bareeda fayyaa keenyaaf illee jechuudha bishaan ho'aa mataarraa keessa qajettanii loomii itti cuunfuudhaan fayyadamuu dandeettan egaa hordoftoota kiyya halkan keerii keessanaa bulaa wanti balleessee hojjiraate dhiifama isiniin jecha viidiyoon kiyya raawwateeti jira viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebina hanga itti bakkuma jirtanitti fayyaa naa tura isin jaaladha isin kabajaan nagaa bulaa baay'ee